Dhagaadhagaa dhaggeeffadhaas kunoo yeroo gadi baatan yeroo ol galtanis eebbifamoo hin taatu. Macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 6 waldaan kiristiyaanaa oolchaa dhalootaa magaalaa Gudar sagantaa addaa paartineroota isheetiif dhaamsaa 24-25 jechuun sanbata xiqqaa guyyaa guutuuf dilbata guyyaa guutuu sagantaa kadhannaa bal'aa namoota hedduu hirmaachisu isiniif qopheessitee waan jirtuuf guyyoota kana paartineroota waldichaa taatanii bakka adda addaa kan jiraattan guyyoota kana lama mooraa waldichaa keessatti argamtanii sagantaa kanarra akka qooddattan jaalala waaqayyootiin isin beeksifna. Sagantaa kana irratti wangeelli mootummaa waaqayyoo humnaaf aaboo guddaadhaan ni barsiifama. Dhukkubsattootaaf ni kadhatama. Faarfannaadhaan waaqayyo ni waaqeffama. Lubbuu haaraatiifis simannaan ni godhama. Tajaajiltoonni sagantichaa nama waaqayyoo raajii Taamiroo Bookaa, faarfataa Caalumaa Fiqaaduu akkasumas tajaajiltoota adda addaa dabalachuun ni geggeeffama. Teessoon keenya magaalaa Gudar kaampaasii Maammoo Mazammir geessanii harka mirgaatiin gara Fincaa Gudaritti meetira 100 gadi seennee argamne. Hangasittiyyuu bakkuma jirtanitti nagaanuu ta'a jechuun ergaa keenya.